Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii yeroo kanaaf jennu qabannee dhiyaanneerraa jalqaba irratti oduu ijoom. Bulchiinsa magaalaa Jimmaaf godina Horroo Guduruu Wallaggaatti milishoonni leenji'aa turan eebbifaman. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Ciroottis guyyaan alaabaa kabajame. Kunneen oduu poolisii guyyaa har'aatii amma oduu bal'inaan ani Girmaa Magarsaati. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti guyyaan alaabaa kabajame. Araarsoo Mahammad akka taanutu qindeesseera. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti guyyaan kabaja alaabaa marsaa 16ffaan dhaadannoo ol ka'iinsi alaabaa keenya wabii sabdaneessummaa fi bilisummaa keenyaatti jedhuun kabajame. Alaabaan ibsituu tokkummaa fi eenyummaa biyya keenyaatti kan jedhan afayaa'iin aanaa Ciroo obbo Habib Umarii fi itti aanaan bulchiinsa aanichaa obbo Abdul Wahab Muhammad hundaa ol qaamolee nageenyaa biratti alaabaan ulfina guddaa kan qabu ta'uu fi nageenya waaraa itti fufiinsa qabu fiduuf qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e yaadachiisan. Alaabaan tun ibsituu mallattoo tokkummaa keenyaati. Ibsituu wabii sabaaf sabdaneessummaa sirna ijaaraa jirruuti. Qaama nageenyaa kana cinaa dhaabbannee nageenya waaraa keenya kabachiisuudhaaf birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuudhaaf isa qofaa miti immoo badhaadhina waloo mirkaneessinee rakkoo fi gadadoo jiru kana keessaa baanee ceesisuudhaaf alaabaan tun mallattoo eenyummaa keenyaati. Ayyaanni alaabaa kun yeroo 16ffaaf irra kan kabajaa jirru osoo isin jiraachuu baatan har'a biyyi tun hin jirtu, osoo isin jiraachuu baatan har'a nuti hin jirru, osoo isin jiraachuu baatan har'a sirni nuti ijaarranii kun hin jiru. Sirna kana ijaaruu keessattis gahee guddaa qabdan waan ta'eef qaamni nageenyaa keenya hundaa olitti galatoomuu jechuun barbaada. Sirna kana irratti poolisii federaalaa, qondaaltotaa fi miseensota poolisii aanaa fi magaalaa Ciroo, istaafii qajeelcha poolisii godinaa akkasumas hawaasa bal'aa fi barattoonni kan hirmaatan yoo ta'u, waliin ta'uun ayyaana kana kabajuu isaaniitti kan gammadan ta'uu qaamolee nageenyaa fi hirmaattonni ayyaanichaa dubbifnee tokko himaniiru. Akka godina kanatti yookaan akka bulchiinsa magaalaa Ciroo kanatti hawaasni hubannoo alaabaa kanaa qabaatee barattootaa fi poolisii federaalaa milishaan gaacharni sirnaa uummanni bal'aan fedhii alaabaaf kanaaf qabu akkanatti ba'ee ayyaana alaabaa kana kabajachuudhaan gammachuu baay'eetu natti dhagahamaa jechuudha. Asxaan mallattoon biyya keenyaa alaabaa keenya ta'uusaa akka qaamolee nageenyaatti waan beeknuuf isa kanaaf immoo iddoo guddaa kennineeti kan kabajaa jiru jechuudha. Hawaasni keenya hundinuu alaabaan keenya alaabaan tokkummaa, alaabaa jaalalaa, alaabaa ibsituu biyyaa akka taateef guyyaa kana asirratti argamuu keenyaaf gammachuu guddaan nu dhagahama. Itti gaafatamaan kutaa olaanaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Ciroo Komaander Darajjee Dhugumaa akkuma guyyaa alaabaa tokkummaan baanee kabajne nageenya irrattis hawaasni keenya tokkummaan hojjechuu qaba jedhaniiru. Alaabaa jechuun mallattoodha. Alaabaa jechuun biyyittiin tokko kan ittiin beekamtuyyuu alaabaatiin jechuudha. Biyyi tokko Itoophiyaa kan jedhamtu Oromiyaa keessatti alaabaa isheetiin beekamti. Akkuma guyyaa alaabaa kana tokkummaan baanee kabajanne kana immoo nageenya irratti illee uummanni keenyas tokkummaan yoo cimee akkanatti hojjete hattuuf saamtuu magaalaa keenyas aanaa ta'e balleessuu hin danda'ama jechuudha.